wagako abdin kosi motiko Yote hallayyaa isin agatu isa birrin fixeensa ganamaati qabeenyi fixeensa ganamaati argametu abama isa waanuma gaarii hojjedha isa waa'ee gandummaa fuutanii gaafa namni tokko waa dubbatu fuutanii gandummaatti hin galiina fuutanii gara arrabaatti fiigdanii oromoo ani dhugaa rabbitti gaafa waanuma jedhee dubbadhu na bajachaadha gaafa namni tokko waa tokko beqa jecha xinnoo tokko dubbate isin gurra keessan qeensitanii jechaadha jala teessanii aggeeffattu Ashaboo barbarree mimmixatti gootanii mi'eessitanii walitti ankulaallatanii miidiyaa kanarra kuttanii wal nyaattu jechaadha. Hanga yoomitti Oromoo maali nuti ijoolleedha daa'ima maali nuti Oromoo maaliif sooshaal miidiyaatti fayyadamu wallaalla? Waa'ee mana madhiisaa tuffadhaa bira darbaa. Waa'ee gandummaa isaa gandummaarraa bu'aan hin jiru. Gandummaan elakinoo garbummaa nutti fidee jira. Elakinoo walarrabsuun gandummaan garbummaa nutti fidee jira. Waan nutti hin finne hin jiru Oromoo. Maali garbummaa jalaa bahuun feetu? Hanga yoomitti boossaa Oromoo? Hanga yoomitti boossaa? Hanga yoomitti goyyoomtaati miidiyaa kanarraati? Hanga yoomitti waa'ee imma namaa keessa galtee akka bukoo horfita akka bukoo bukeessita dhiisi bira darbi tuffadhuuti waa gaarii hojjedhu waa gaarii poostii godhadhu. Amma fakkeenya otoon amma kana anuma liivii waraabaa jiru kana otoon ganda tokko gadi galagalchee yookiin otoon hayyuu tokko gadi galagalchee nama arrabsaa jiraadheeti namoota hedduu kanatu jechaadha. Otoo ani laayivii kana gubbaatiin bahin inni kun suura koo gadi galagalchee inni kaan viidiyoo koo gadi galagalchee laxxafee jechaadha. Waa hedduutu ta'a jechaadha miidiyaa kanarra. Maalidha anumaaf sida jechaadha kan garbummaa ofitti fidaa jiru kan akka Oromoon hin guddanne wal gochaa jiru. Media kanarra waanuma taane olii gadi oofte otoo ati media kanarra waan taane olii gadi oofuu dhiistee tuffattee bira dabarteeti wanti ta'u tokkollee hin jiru. Kanaafiyyuu yaa uummata Oromoo hadhallee borillee taanaan ani waan isinitti mukeessaa tokko Oromoon jechaadha. Yoo garbummaan akka isinirraa ka'u ni barbaaddu boo'ichi akka isinirraa ka'u maali? Oromooni gaafa dhugaa rabbitti ani akkaataatti hin jedhee dubbadhu na dhabsiisa jechaadha. Yoomillee taanaan jechaadha. Har'allee borillee. Oromoon kutaa 11 waa'ee gandummaa, waa'ee amantaa, waa'ee himma abbaa nama tokko dhuunfaa keessa galuu jechaadha. Hanga hin dhiifnetti, hanga walii hin galletti, hanga yaada isaa tokko hin godhannetti tasuma Oromoon bilisoomuu hin dandeessu. Oromoorraatis buqqa'insidha hin dhaabbatu, boo'ichis hin dhaabbatu, ajjechaanis hin dhaabbatu. Gala fuula duraatti mormi nurraa citeera miti, gala fuula duraatti immoo jechaadha. Beektu miti nama foon gorradhu, nama foon kukkutee ibiddarra qabatee nu guggubee nyaatu jechaadha. Akka kanaatti nu zalatanii akka nu nyaatani bara. Yoo isin waliin galle jechaadha. Yoo isin yaada keessan tokko hin godhanne jechaadha. Kanaafiyyuu yaa uummata Oromoo bilisummaa ni feeta, garbummaa jalaa ni feeta. Boo'ichi akkasirraa dhaabbatu ni feeta. Lammiin kee, haati kee, abbaa kee akkasaan qeesaan irraa ni buqqaane ni feeta. Yoo ta'e adaraa keessa yaa uummata Oromoo waa'ee gandummaa nurraa dhiisa. Waa'ee himma abbaa nama tokko nurraa dhiisa. Waa'ee amantaa nurraa dhiisa. Ajandaa gara biraa ajandaa xiqqoo fuutanii ashaboo mimmixa itti naxxanii ajandaa kana gubbaa baaftanii sa'aatii 24 Media kana walitti hunkura isa ooltan nu dhiisa. Yoo kana dhiistan malee tasuma Oromoo irraatii garbummaan hin dhaabbatu. Yoo Oromoon kutaa 11 yaada isaa tokko godhatee akka shimbirroo walitti wacuu dhiisee karaa kana nu baasa karaa kanarra deemna jedhee hicciitii isaa diina isaatti hicciitii isaa himachuu dhiisee dhoksatee jechaadha. Oromoon kutaa 11 kuni hicciitii isaa oksatee diina isaa oksatee jechaadha. Karaa kanatu nu baasa. Oromoon karaa kana bilisoomuu danda'a jedhee hanga yaada isaa tokko hin godhannetti tasuma Oromoon bilisoomuu hin danda'u. Yoomillee inuma boossa Oromoo olis utaali gadis utaali gandummaa inis tutaanaan. Amantaan wal qooduu hin iftu taanaan. Media kanarra baatee wal arrabsuu walloo wal aachuu hin iftu taanaan. Oromoon kutaa 11 yaada isaa tokko godhatee hin deemu taanaani
Oromoo tasuma bilisummaan hin jirtu. Yoomillee taanaan bilisummaan hin jirtu wagguma waggaan hinuma bolsha. Wagguma waggaan hinuma iyyita. Wagguma waggaan namoota 25 soddoma walumatti qabdee iddoo tokkotti owwaalama hafta malee tasuma bilisummaan jirti jettee yaadiin hanga Oromoon kutaa 11 yaadasaa tokko godhatee hin deeminitti tasuma Oromoon ni bilisooma jettee mootummaa kamiyyuu jijjiiri. Jawaariinis irra kaayi, Jawaariinis gadi buusii kabiraas irra kaayi. Kabarbaadde jechaadha. Abiyyi kanayyuu miti. Kabarbaadde jechaadha. Gara mootummaa kanatti ol buti. Oromoon kutaa 11 yaadasaa tokko hin godhatu taanaan konkumaa bilisummaan hin jirtu. Kanaafiyyuu Oromoo bilisoomuu yoo barbaadda yoo ta'e boo'ichi akkasirraa dhaabbatu, ajjechaan akkasirraa dhaabbatu, mormii akkasirraa citu akka dhaabbatu yoo feeta ta'e gandummaa nurraa dhiisaa, wal arrabsuu nurraa dhiisaa, gandaa wal qooduu nurraa dhiisaa. Oromoo adaraa keessanii hanga yoomitti boonu waggaan jijjiirama, barroo baraan jijjiirama, guyyaanoo guyyaatiin jijjiirama. Anaafatti maaliitiin jijjiiramna? Nama fuula haaraa arrabsuudha. Nama ajandaa gara biraa nuu fidee ashaboo mimmiidhaa itti naqnee mi'eessinee nama arrabsuudha. Suura namaa gadi galagalchuudha. Viidiyoo namaa shoortii goonee waraabnee isheen Arsiirraa arrabsite, isheen Wallaggaan arrabsite, isheen Baaleen arrabsite jechuudha jijjiiramni keenya. Maali Oromoo hin jijjiiramnu nuti? Maali sammuun keenya hin jijjiiramu? Maali sammuu handaaqoo baannaa nuti? Handaaqoon waa yaaddini beekti. Kut gaafa jettee gaafa ishee mi'aan nyaattu kut jettee jennaan irraa fiigdee deebiti ni yaaddi. Maali isin sammuun keessan hanganda handaaqooyyuu yaaddu jechaadha. Warreen sooshaal miidiyaa kanarraa yeroo hunda waa'ee gandummaa fiddanii waa'ee himma mataa nama tokkoo fiddanii asirra baaftanii jechaadha. Sa'aatii 20 elekkinoo namoonni hayyuun keenya jechaadha. Goonni keenya sooshaal miidiyaa feesbuukii irra galee tuwaaterii irra galee yaa Oromoo elekkinoo biyya akkasii irratti kanatu ta'aa jira. Birra akkasii irratti elekkinoo reebichaan dararamaa jiru jedhee iyyaa jira jechaadha. Atoo asii tiiktookii kanarraa tiiktookii borsirraa gubattu jechaadha. TikTokii borirraa abdee maaloo foolooyin koona jalaa gubate foolooyina godhaa jette asii kadhattu jechaadha. Isaan achi jechaadha. Namoota umuriin isaanii waggaa 80 90 jechaadha. Umuriin isaanii waggaa 50 jechaadha. Abbootii keenya warra durii jechaadha. Warra seenaan isaanii beekamu jechaadha. Achi sooshaal miidiyaa guddaarra ta'aniitu iyyaa jiru jechaadha waa'ee uummata isaanii. Isin immoo as deebitanii sooshaal miidiyaa xiqqoo kana TikTokiin kun seexanadha isinitti himuuf dhugaa rabbi. Inni kan qullaa deema, inni kan wal arrabsaa, inni kan wanti hin taane hin jiru karaa TikTokii kana. Wanti hin taane hin jiru. Kanaafiyyuu yaa uummata Oromoo maali inni bilisummaa hawaan jiraani? Umurii koo kanatti bilisummaa hawaan jira. Maali nuti hin bilisoomnu? Oromoon hin bilisoomnu? Oromoon tokko hin taanu maaliif gandaa wal amma yoomitti gandaa wal qoonna hanga yoomitti kutaa wal qoonnaa Oromoo dhugaa rabbiyaana na boosisaa jechaadha. Maaliif lammii gara biraa biyya gara biraa maaliif biyya ormaa keessatti garboomne jiraanna? Amma yoomitti faranjiif hojjennee jiraanna biyya ormaa keessatti? Maali nuti hin guddannu Oromoo waan agaatu nurra taa'ee jira. Oromoo irra agaat taa'ee jira. Maaliif hin guddannu? Ani bilisummaan hawwe baquu keenya. Dubartiin tokko biyya ishee keessatti jechaadha gabaa baatee ashaboo bitachuuf mataa ishee gadi qabattee suuta jettee deemte ofirra mimillata gabaa ba'uuf jecha ollaan bultee beeka akkatti bulee baatu beekaani. Ati biyya faranjii keessa sitti tolee ruuziin sitti tolee biyyi faranjii sitti tolee uffannaan sitti tolee bakki ciisaa sitti tolee akka barbaadde ta'uu dandeessa. Garuu lammiin keenya ka biyya keessa jiru gabaa ba'ee buna bitachuuf ashaboo bitachuuf ofirra gaggalagalee ilaallata jechaadha. Maali nuti Oromoo baquu keenya waliin qabannu mataa keenya ol qabannee hin deemnu Oromoo? Hanga yoomitti boonya? Waggaani boonya gaafa goonni du'e ni boonya gaafa lammiin keenya qeesaan irraa buqqaan ni boonya. Numa boonya barabaraan numa boonya. Boo'icha malee maali nu bira gammachuu kolfiin jiru Oromoo? Ka kana nu godhee jiru immoo? Ka akkam boonya ka akka nurraati boo'ichin kaanee godhee jiru immoo anaaf siyaasichaadha. As teenye sooshaal miidiyaa kanarra. Sooshaal miidiyaa nuun taqqabne faayidaa nuuf hin qabne sa'aatii 24 teenye gandaa wal qonna amantaa wal qonna wal arrabsina waa barbaadne waliin jenna. Maali kun Oromoo hanga yoomitti nuti hanga yoomitti boonya? Abbu'aan bilisummaa hawween jira. Maalitti bilisummaa hin hawwitu? Tokkummaa hin hawwitu Oromoo maalu tokkummaa faarsaa? Sooshaal miidiyaa kanarra tokkummaa faarsaa? Maali
maali hanga yoomitti wal arrabsaa haftu? Hanga yoomitti gandaa wal qodaa haftu? Hanga yoomitti arsii koo baalii koo jimmaa koo wallagga koo jechaa haftu? Maali Oromoon tokko? Machoofte naan zeena bilisummaan hawwee. Bilisummaan hawween akka kana ta'uu jira. Maaliif waggaa dhufuun bilisoomna yoo jenne bilisummaan hin jiru kacaalu jechaadha. Waggaa ittaanuun bilisoomna yoo jenne waa caalu jechaadha. Buqqaa'insa ajjechaa boo'icha jecha malee bilisummaan hin jirtu. Tokkummaan hin jirtu. Guyyaa borii TikTokii kanarraa ajandaa maalii argina yoo jenne ajandaa gandummaa wal qoodudha. Ajandaa inni tokko himma nama tokko fidee isheen gandaa akkasii arrabsite isheen abaluun akkana jette jedhee kutee wal nyaata sooshaal miidiyaa kuni. Yoo ta'e nama miiliyoona kana keessa nama TikTokii kana miiliyoona 5 fayyadamu kana keessaati waa'ee bilisummaa fi waa'ee tokkummaa fi waa'ee uummata isaarraa kan dubbatu nama 10 nama 30 nama 100 hin caaltu jechaadha. Inni kan waa'ee gandummaa wal qooduu kana dubbata inni kan wal arrabsa jechaadha. Oromoo maaloo bilisummaa waa bilisoomnu amma yoomitti garbummaa jala jiraanna tokkummaa gaarsaa. Ani baay'ee tokko nan gadda nan bu'a maaliif? Uto tokkummaa waliif qabaanne uto jaalala waliif qabaanne jechaadha. Uto Oromoo sooshaal miidiyaa kanarraati jaalala walii qabaanne Oromoon kutaa 11 uto wal jaallatee jechaadha. Uto wal arrabsuu kana dhiisee uto tokko ta'ee deemeeti ammatti bilisoomneef hin jiru. Maaliif waan safuu ta'e waan aadaa keenya cabsu jechaadha. Fiddanii sooshaal miidiyaa kanarratti akka barbaadan taatu safuu cabsitu waan isin hin goone hin jiru sooshaal miidiyaa kanarra. Waan isin hin goone hin jiru. Dhugaa dubbachuuf jechaadha. Waan isin agartani waan hin sobotoon taane waan isin agartani waan ani argu jechaadha. Wanti hin taane hin jiru. Kanaafiyyuu Oromoo maali nuti hin bilisoomnu? Ani bilisummaan hawwee jechaadha. Ani biyya ambaa keessa taa'ee hanga yoomittini maaliin agartani ani nanni naafa jechaadha. Gaafa namoonni isaanii asii wal jaallatanii jechaadha. Uffata tokko uffatanii yaada isaanii tokko godhatanii yommaa isaan akka kanatti unuutiin ergatanii baay'ee ni naafa. Ani otoo naa danda'ame otoon Oromoo kana tokko godhee dasla jedha ture jechaadha. Garuu naa hin danda'amne malee jechaadha. Nani naafaani. Warroota biyya biraa kana nani naafa dhugaa maaliif Oromoon koo kana ta'uu dadhabe maaliif lammiin koo kana ta'uu dadhabe ka jedhu nani naafa baay'ee naafa guddaatu natti dhaga'ama jechaadha. Hanga yoomitti faranjiif ergamna? Hanga yoomitti biyya namaa keessa teenya? Maali nuti bilisoomnu nuti biyya faranjii keessa teenye biyya ambaa keessa teenye waa'ee gandummaa faarsina waa'ee wal arrabsoo kana faarsina waa'ee bilisummaa namni faarsu hin jiru. Maali nuti bilisoomnu nuti kofallu? Yaa Oromoo ani kana jechaadha. Ani bilisummaan hawwee sooshaal miidiyaa kanarraati waanuma gurra keenya irratti waanuma tolletu deema malee wanti tolu waan deemu hin jiru jechaadha. Oromoo ammallee borillee sitti hima jechaadha namoonni ajala jirtan. Yaa Oromoo kutaa 11 adaraa keessanii Taaddee Birruu Waaqoo Guutuu Abishee Garbaa namoonni seenaan isaanii kana dura galmaa'ee jiru. Waa'ee gandummaa kitaaba irratti barreessanii seenaan isaaniis barraa'ee jiru. Gandummaan nama qoodaa hin turre. Dhugaa otoo falmatanii dhugaaf otoo dubbatanii wareegamanii. Kanaafiyyuu anaa fi ati sooshaal miidiyaa kanarra teenyee seenaa maalii galmeessisiisaa jirra? Seenaan anaafati galmeessisiisaa jirru waa'ee gandummaadhaa, waa'ee amantaadhaa, waa'ee himma namaatii, waa'ee kanaadhaa seenaan anaafati galmeessisiisnu. Amma otuman taawwatuma rabbi kun dhufee gara isaatti na fudhate ani seenaa maalii galmeessisiiseen darba. Aloonni dhufu maal narraa barata? Ati obboleessa obboleetti ku aloonni dhufaa jiru, aloonni jalaa dhufaa jiru maal sirraa barata? Gandummaadhaa akkasuma maali haadha laaliin tala fuudhii jedha Oromoo yommaa mammaaksa makmaaku. Daa'imni ol uftullee daa'imni ol guddataa uftullee anaaf sirraa baratti bari tokko jedhanii lama jedhu sirraa ilaalti. Akkasuma isheen illee waa'ee gandummaa baratti waa'ee gandaa wal qooduu kana baratti. Kanaafiyyuu garbummaan nurraa ka'uu hin danda'u jechaadha. Garbummaa jalatti otuma garbummaa jalatti hacuucamnu lubbuun keenya lafa kanarraa dabarti jechaadha. Kanaafiyyuu isaanoo seenaa isaanii galmeessisatanii amma namoonni baay'een gaafa dubbatanii waa'ee seenaa Taaddee Birruu Waaqoo Guutuufa dubbatanii waa'ee seenaa isaanii dubbatanii haasa'anii sooshaal miidiyaa kanarra waan ni jedhu. Anaa fi ati seenaan ati anaaf ati qabnu maali?
Anaaf ati seenaa akkamii galmeessisiisaa jirra? Ka jedhus sammuu kee keessatti yaadi. Oromoo sittin hima ammallee Oromoon kutaa kudha tokko kuni waa'ee gandummaa dhiistanii waa'ee amantaa wal qooduu dhiistanii arraba dhiistanii waa'ee himma abbaa nama tokko himma namaa keessa galuu dhiistanii yoo isinii deemtanii ookoo yookoo jettanii yaada keessan tokko godhattanii Oromoon kutaa kudha tokko kuni hicciitii keessan diina keessan dhoksattanii wajjin mari'attanii akkaataa kana bilisoomuu dandeenya. Akkaataa kana yoo goone Oromoo irraati buqqa'insi fi boo'ichi dhaabbata jettanii yoo isin wali hin mari'atini bilisummaan nurraa ka'uu hin dandeessu. Yookiin garbummaa jalaatii ba'uu hin dandeenyu. Bilisummaan nuu dhufuu hin dandeessu. Yoo isin immoo yaada keessan tokko godhattanii ciitii keessan dhoksattanii yoo isin deemtanii himmatti isin hin bilisoomnee fi himmatti Oromoo irraatii boo'ichi hin dhaabbannee fi himmatti Oromoon hin bilisoomnee fi hin jiru. Garbummaa kan ofitti fidee garbummaa ofirra kaa'ee garbummaa ofirra ciibsee jiru anaafsi jecha Oromoomatu garbummaa walitti fidee jira malee sabni gara biraa lammiin gara biraa garbummaa nutti fidee hin jiru. Otoo Oromoon kutaa kudha tokko yaada isaa tokko godhatee deema ta'eeti diinni keenya nu keessa galtee morma nurraan kuttu. Diinni keenya nu keessa galtee harka nurraan kuttu. Diinni keenya nu keessa galtee ibiddaan nu gubdu. Tokkummaa dhabuu keenyatu jechaadha. Tokkummaa dhabuu keenya gargar manca'uu keenyarraan kan ka'e gandaa wal qooduu keenyarraan amantaa wal qooduu keenyarraan kan ka'e wal arrabsuu keenyarraan kan ka'e diinni nu keessa galtee harma nurraa kutaa morma nurraa kutaa jirti. Kanaafiyyuu Oromoo maaliif diina gidduu kee gashita Oromoo kutaa kudha tokko bilisummaa yoo fete maaliif diina gidduu kee gashite morma ofirraa kuchisiifta? Maaliif abiddaan of gubsisiista? Maaliif lammii kee qeesaa irraa buqqaafta? Maaliif yaada kee tokko godhachuu dadhabde? Otoo yaada keessan tokko godhattanii wajjin deemtaniiti diinni gidduu keenya hin galtu. Ibiddaanis nu gubdu. Mormas nurraan kuttu turte. Morma nurraa kuttee suuraa nu wajjin hin kaatu turte. Otoo isin yaada keessan tokko godhattanii otoo isin icciitii keessan dhoksattanii deemtu ta'eetii jechaadha. Tokkummaa dhabuu keenyatu garbummaa nurra fidee morma nurraa kutaa jira jechaadha. Kanaafiyyuu ammallee yoomillee taanaan tokkummaan hin jiru taanaan mormillee Oromoo irraa cituun hin dhaabbatu, ajjechaanis hin dhaabbatu, akkuma itti fufetti jira jechaadha. Akkuma itti fufetti ni deema. Ni tura ni bula malee ittuma ni deema jechaadha. Gaafa sana wal qabannee hin iyyina. Gaafa guyyaa lama sadii ni iyyina. Wayi Wallagga keessa yookiin Arsii keessa yookiin Baalee keessa mormii abaluu irraa citee abalu daa'ima otoo garaatti baattu ibiddaan gubatamte jette jenne adaafati inni kan laayikii barbaacha inni kan foolooyii barbaacha inni kan yuutuubii irraa gatii isaa nyaachuuf jedhee hin fiigna jechaadha. Katee keenya ol soqolanne waan qabnu qabanne hin fiigna jecha gaafa torbee lama gaafa ji'a tokkoon booda inni kan gandummaa isaatti deebi'e inni kan waa'ee amantaa wal qooduutti deebi'e inni kan wal arrabsootti deebi'e inni kan haasoosaatti inni kan daansiisaatti inni kan taphasaatti deebi'e hin jirtu. Achi ammas darbee Baalee Boorana keessatti waa raawwatu kaanefiina maaliif Oromoo wanta dubbachuu qabu namni tokko midhaan facaafate fakkeenya ati boqqolloo facaafadhu namni tokko abbaan kiyya boqqolloo facaafate yoo boqqolloo facaafate facaasee malafa sana qotee biraa deeme sokkatuun isaanii erga gaafa facaasee sanaa kaasee hixira itti xiree itti kolkolee waan boqqolloo sana barbaachisu sanyii jala buusee aramaa jala buqqisee kabee jechaadha. Erga guddifatee erga firii boqqolloo firii isaa baasee fi erga gogee sholoqoqee irraa molqee qulqulleessee gootaraa itti ijaaree fi yookaan gootaraa ka jedhu itti ijaaree achi keessatti itti naqata jechaadha. Achi booda lafa buusee cagadattee gumbii gara manaatti ol gashata jechaadha. Achi booda gara isaatti geeffatee ni nyaata. Erguma gara gumbiitti gashateeyyuu akka daanoo fi mixiin wanti adda addaatti hin gallee fi qorichatti buuffata. Akkasuma waa'een uummata Oromoollee maaf waan tokko har'a qabdanii borgadhiistanii waa gara biraatti ceeltu otoo galma hin geessisiin
Otoo wanta tokko hin xumuriin har'aa dubbannee bor waa biraatti maaf dabarra. Har'a waa'ee uummata Oromoo dubbannee bor maaf gandummaa wal qoonna. Har'a waa'ee uummata Oromoo faarsinee bor maaf wal arrabsina. Maaliif Oromoo maaliif galma hin geessistanii waan dubbatan tokko waan hojjettan tokko maaf galma hin geessistanii? Hangeessin galma hin geessistanii? Waaqa koo abdiin koosii mootii koo.